akka Oromootitti ati maaltu natti as deemaa jira jettee uf qopheessuu sirra jira malee Abiyyiin Ahmad kufee jedhee kufee inni lafa gaheera. Dhugaa isinitti maal lafa gahee lafa qabatee jiran. Amma booda muummicha ministeeraa ta'ee aangottis deebi'uu hin danda'u. Aangoo isaa kaleessa warra soddaa isaa obboleeyyan ufiitii tarakkabee dabarse. Kaleessas Oromoodha namni nuun ja'a ture isinii inni garuu an Oromoo miti. Oromoo hidhe isiniikuu ka ajjeese Oromoo dhiifaman gaafadhu ka'eetumaan biyyarraa baqadhaa warra fira kootii warra kaleessa naa jecha siidaa isaaniif jecha maasaraa seensisanitti aangoo kennee biyyaa ba'a jedheetuma murteesse Abiyyiin Ahmad. Kanaafi siidaa nugusoota Haayila Sillaasee Minilikiin maasaraa mootummaa keessa kaa'ee waggaa 3 kana achitti dhaqee Minilikii kiyya falli maalii rakkadhee jira waan ati jalqabde galmaangaa jedhee rakkachaa ture ummanni amma na dhaga'uu dide akka bara keetii sanii miti Oromoo gowwoomsuu dadhabee sabaaf sablammii gowwoomsuu dadhabee maal haa godhu jedhee siidaa waliin halkan guutuu mari'achaa bula. Dhagaa wajji mari'ataa bar nama fayyaa hin qabne Daani'el Kibriitiif Abiyyiin fayyaa hin qaban dhaqanii dhagatti haasa'u dhagaa. Daanii amma jaarsi suni Minilik waggaa 200 dura amrii du'e. Dhaqee dhagaa isaa ka mana keessa kaa'etti haasa'a. Falli maalii? Nugusa torbaffaa ta'uudhaaf yaalee. Naata saakka'uu didee diqqaa hidhee guddaa hidhee kaan addabaabayii irratti ajjeesee ana sodaatan jedhee ummanni ammoo sannaa dhagaa hin jiru jedhee halkan kana itti qara'aa bula. Bu'aa takka buusuufi dide. Amma isa dhumaa irratti waggaa 3 kana bifa kanaan ifaajee dadhabee jennaan isa dhumaa irratti aangoo fuudhee itti tarakkabee kunoo ilmaan ta'e haftetti kennee jira. Dammaqaa ta'e Lieutenant Mokonnon ta'e jaartii pirezidaantii Itoophiyaa jedhan Saalaafwarqi Zawudee taate Tamasgeen Xurunee taate maali Aganyoo Tashaager taate kunoo fudhadhaa isin abbaan feetan Daani'el Kibriit taate jedhe itti tarakkabee ta'uufiiti ani lolchiiftuudha. Jeneraal Abiy Ahmad ufiin jedhe asii ka'ee akka nama waraana deemu xayyaara isaa keessa bu'ee bushooftuu dhaqee achi xayyaaraan gad dhufee waraana laalee guyyaa jalqaba san fotoo gaararra koree fotoo ka'ee ol deebi'ee tana buutee isaati gara inni jiru nam tokko quban qabu jechuudha. Kanaaf Oromoon maal ta'uu qabnaadha. Opodiyoon rakashaan gurguramte barana duraanuyyuu Mallas Zeenaawiin afaan haahii kanii Oromoo ittiin cabsuudhaaf Maqalee keessatti ijaaree fideemi amma ammoo birrii malee gurgurate Abiyyiin tola rakashuma kana gurguratee bira lixe. Dhugaa isinitti hima nuti kaleessallee Abiy Ahmad irraa amantii hin qabnu kaleessas Abiy Ahmad deeggaraan turre namni deeggaramu jiru inni kutee jira waan ta'eef jechuudha. Oppodiyoommaan mataa ol qabataniituma deemtanii har'allee yaa Dammaqaa Naggaasaa namicha amma duraan gaazexeessaa OMN ture san ati faa amma guutumaan guututti kaleessa Jawar waliin nyaachaa baate Jawar waliin dhugaa baate har'a yoo miidiyaa san irra teettee miidiyaa Peremaalii jedhamtu san irra teettee shaneen xilaata Oromooti jettu hin saalfattu. Rabbii keetii jedhi. Bilbiluma maanarraan kaasiin sii dawwalee ture dheengadda. Jawaar Muhammad hiitee haasofni ati haasoftu maali dhugaaf Oromoo qabsooftamaa Jawaar hiiksiin jedha jedhee bilbila narraa kaasuu didde hin beeytanii har'a. Bilbila girrisaan kaaftan nama keessan qofarraa bilbila kaaftu. Bilbila maxxansite sii dawwalle maanarraan kaasiin. Sitti dawwalee jira bara. Sitti dawwalee Jawaar maal fiiguu diddanii. Oromoon tamitaati Oromummaa itti himtu hayyuu akka Jawaar hiitee akka Baqqalaa hiitee akka Hamzaa Booranaa hiitee akka Jaal Daawud Ibsaa uggurtee akka Koloneel Gammachuu ayyaana uggurtee Oromoo gumaatamaa mana hidhaatii ol hartanii shaneen xilaata Oromooti jechuun maaliif barbaachise? Abbaa keessaniiti bilbila maxxansitan nurraa kaasa. Yaada keenya ibsachuu mirga guutuu qabna. Gaafii barbaanne isin gaafachuu yoo dandeessan nu deebisu yoo dadhabdan gaazexeessummaa keessan kaameeraa keessan cufadha. Isin marti keessan Abiyyi waliin ka'aa biyyarraa baqadha. Dhugaa jirtu tanuma sitti man Dammaqaa Naggaasaa yoo bilbila maxxansite bilbila kaasi nurra yoo bilbila kaasuu hin dandeenye kaameeraa keessan mataa gadi cufi akka Abiyyiin dirree waraanaa deema jedhee tooftaa godhee biyyarraa baqatetti baqadhootillee takkattiin teessa nama Fayyisaan Leellisaa dheengaddan kijibaar dhaqee dirree waraanaa deemee lola hin soba kunoo Finfinnee keessa taa'ee oduu oofa takkattiin isii lolan deemtu bar ijoollee hiyyeessaa ilmaan hiyyeessaa sobanii lolatti naquudhaaf kana malatan malee jiran takkattiin isii lola deemuufi miti. Abiyyiin Ahmad lola deemuufi miti. Inni Abiyyiin tooftaan inni baafate baqachuudhaafi. Yoo akkanatti callisee taa'e baqannaadhaaf haalli naan mijaa'u. Kanaaf akka nama dirree waraanaa deemuu godhe biyya san irraa shulluq jedhee jalaa badaa. Oromoo kaleessallee accirmii moor jedheen itti ashoofaa ture. Amma ammoo osoo jarri natti hin beekin an biyya fedhe keessaan bahee aangoo obboleeyyan tiyya warra kaleessa waliin gallee siidaa maasaraa keessa kennee maddammarii jennee wajji finne. Jaratti tarakkabee yoo danda'anaa bulchanii yoo dadhaban jarris gara fedhanaa seenan jee Oppodiyoo gatii rakashaatii gurgurate fayyaalessi tokko
muummichi ministeeraa duula deeme jedha duula waraanaa. Inni garuu duula waraanaatii miti biyyarraa baqachuudhaaf tooftaa kana baafate. Sinii galee kana wanti jiru. Amma ila sitti malaal yaa Dammaqaa Naggaasaa yaa warra birrii OMN nyaattanii gaazexeessaa OMN jettanii ganzaba ummata keenyaa saamaa turtan ijoollee Oromoo irraa nyaachaa turtanii har'a Jawaarii sanis gantanii oppodiyoo taatanii oppodiyoo caaltanii argamtanii ummata keenyatti ashoofaa turtan shaneen Oromoodha. Sinii galee ummata Oromoo qulqulluudha. Kanaafi yoo dhugumatti isin oppodiyoo hin ta'in yoo dhugumatti isin ilmaan Oromoo qulqulluu taatan Abiyyiin har'a isin gurguratee maaf Oromoo wajjin dhaabanne amma? Sa'aatii ammaa kanatti maali kijibni isin miidiyaa irra teettanii ooftan? Abiyyiin isin gurguratee kute Dammaqatti isin gurguratee Dammaqaallee nama biritti isin gurgurate isin akka jirtanii ma gurguramtanii oppodiyoo? Haka jirtan bakka amarti isaa isinuma gurgurata. Kun isin gurgurate Mallas isin gurgurate Haile Maariyaam isin gurgurate Abiyyiin isa dhumaa irratti isin gurgurate. Ummata gurguramuu malee wanta akka hin beekne oppodiyoo malee nagarreen. Har'allee achirra baatee teettee miidiyaarra yookaan OBN hin baatee shaneen xilaa teetti yookaan miidiyaa kaan hin dhuftee bilbila jetti bilbila maxxansitti itti dawwallan kaastuu. Salphina guddaadha. Ufumaafuyyuu qaanfadhaa jiran. Qaanfadhaa birrii meeqatti isin gurgurate Abiyyiin? Meeqatti isin gurguratee isin biraa deeme? Oromiyaa gurgurachuu hin danda'u isin gurgurate malee oppodiyoo. Amma maali? Ummata keenya ani maaliif kana mara isin yaasa? Dubbiin dhumatee jira. Haqa jirtu sitti hima. Dubbiin dhumee jira. Abiyyiin kufe Oromoon fala isaa laallachuu dhaqa. Maaltu na baasaa? Akkamaa godhuu? Akkam yoo ta'e jiraadha jedhee Oromoon gattaa'ee mari'atee ijoollee isaa bosona jirtu qabsaayaa jirtu waraana adda bilisummaa Oromoo ta'ee hayyoota isaa mana hidhan jiran ta'ee ilmaan Oromoo diyaaspooraa biyya alaa jiran ta'ee hayyuu biyya keessa jiru ta'ee qeerroof qarreen biyya keessa jiru uf qopheessuun dirqama keessani. Abiyyiin kute oppodiyoo gurgurate kute oppodiyoon galgala ganama sobuu malee wanta akka waan lafarra jiru hin beektu waan lafarra jiru nutu quba qaba nu gaafadha. Warri Finfinnee teettanii na hordofaa jirtan Oromiyaa kutaa garaagaraa keessa teettanii sa'aatii kanatti irriba keessan dhiiftanii na laalaa jirtan Oromiyaa irraa ijoolleen intarneeta qabdan jechuudha. Wanni ani isiniin jedhu kun dhugaadha la. Abiyyiin ahuma kute oppodiyoon Dammaqaa dammishuu jechuudhaaf nama dhufe jala fiiguudhaaf gatii rakashaatiin hojjechuudhaaf Oromummaa isaanii kaleessaa iyyuu wakkatanii irra deebi'anii waa'ee Oromummaa isaanii wanni dubbatan jira hin jiru. Ilma Oromoodhaaf qabsaa'u ilma dhugaa shanee jedhanii maqaa balleessan. Qabsaayaa Oromoo dhugaa maqaa itti maxxansan isaan maqaa ufii isaan ammoo ani maal dalagaa jira jedhanii uf hin laalaniir. Laalime nama Hacaaluu ajjeese Baqqalaa Garbaa hidhee Daa'ud Ibsaa ugguree Jawaar Muhammad hidhee kanniin mara walitti qabee hidhee irra taa'ee ani Oromoo qabsaasiin jedhu oppodiyoo malee argeen beeku. Taarikuma irratti silaa saalaaf oppodiyoo nan Oromoo qabsaa jettee dubbachuun qabdu bara. Oromoon har'aatun ammoo Oromoo gowwaa kaleessaa sanii miti. Warri lola isinii deemu jaalateetii miti. Hidhaa sodaa du'a sodaadha. Achi yoo deemes duuti irraa hafaan jirtu booji'amuun irraa hafaan jiru. Argite warra cal'iseetumaan osomaan itti himnu dhaqee waraana deeme yookaan hin booji'ama yookaan hin wareegama. Yoo carraa rabbiin riskii isaa riskiin ta'e hafte jedheen hin booji'ama. Yoo ammoo riskiin ta'e rabbi dhumatte jedheen hin wareegama. Meelaal bilaashatti Oromoo hayyuu kee bira dhaabadhu Oromoo hayyuu keetii tumsi. Ajaa'iba ijoolleen miskinnaa tun isin uummata ajaa'ibaati abdiin kutattanii abbichuun agarraatitti bakka isin abdii marraa qabdan. Kanaaf miskiinummaan isin nyaatte miskiinummaan kanattu isin nyaatte dhugaa isitti mansaa kana jiru kanatti Abiyyiin akka kufeen beekan. Ati ammoo Abiyyiitu biyya bulchaa jettee miskiinan ta'in hin jiroonne akkasii Abiyyiin kute dheengadda isa dhumaa ani lola deema jedhee waan jira hunda tarakkabee deeme ummata Amaaraatitti. Har'a aangoo Itoophiyaa hunda guutuu isaa Amaaraatu harka qaba. Dammaqaa Naggaasaa isin jettan sana amma ka amma OMN Dammaqaa maalii jettan sana ka gurbaa amma miidiyaa peremaalii irra hojjetu ka maayii kana bilbilaan ummata irraa yaada fuudhaa jiru gaazexeessaa OMN ka duraanii san kana amma ummata Amaaraatti olii gad ari'a. Aganyoo Tashaagerfaa Tamasgen Xuruneefaa Taammaanyi Bayyaneefaa jara kanniintu agaabala oppodiyoo amma laala obboleessoo kaleessa Abiyyiitu itti fasaaxaa ture mire. Har'a ergamtoota Dammaqaa Naggaasaa jarri kun ergamtoota amma warra wanniiti guutuu isii uummata Amaaraatti olii gaggarafee ergata itti taphadha harroota Oromiyaa hunda keessatti uummata keenya gurguratteef itti taphadha akka barbaaddan godha. Wajjima isiittu kana oppodiyoon ergamummaa jalaa baafnee
deebitee ashkara taate wallahi. Ergamummaa jalaa baafnee nama isii goone hodha aangoo fudhadhaamee biyya tana hooggana ummata Oromoo kanallee gara nagaatti ceesisa. Gaafii Oromoon gaafate deebisa. Abbaa biyyummaa Oromoo mirkaneessaa inni aangoo guutuu fuunee itti kennine lakkin barbaannu. Qabaa gannu dhiisaa jedhanii siidaa fuudhanii siidaa Minilik achi kaanii ummanni marti bakka maraatti dammaqee isa dhumaa irratti Abiyyiin ol ka'ee lola deema jedhee tooftaa baafatee biyyarraa baqate. Kuni waan jiru taayyeen qaleessallee ashkara har'allee ashkara borillee ashkara. Amma walumaa galatti lolli kaabarraa deemu Finfinnee galuudhaaf deema. Magaalaa Dabra Birhaan qabamuuf deemti. Dabra Birhaan qabamnaan assalaamu alaikum. Dammaqaan Aggaasaatiillee miidiyaa sanarra taa'uu hin dandeessu. Dhugaasitti hima. Halkan takkatti Dabra Birhaan qabamteen yaadni kee hundi jijjiirama. Hin beeyna bar hojii keessan oppodiyoo. Halkan takkatti Dabra Birhaan qabamteen yaadni keessan hundi jijjiirama. Laayivii dhuftu san jijjiirtee bakka xilaan Itoophiyaa Abiy Ahmadi jechuun kee waan hin oolle. Hin beeyna kaasiin kama dhufetti fuula jijjiirattanii san waliin jiraachuudha malee Oromoo qabsaa'uu biyyaaf qabsaa'uu hin beeytu oppodiyoo. Dhugaa isinitti himaan. Amma gaafa waraanni Tigraayiif waraanni adda bilisummaa Oromoo kaaba kana dhuunfatee Dabra Birhaanii fi magaalota kana hunda cabsee waraana Abiy Ahmad kaan inkitkeessee kaan raasa galchee kaan ari'ee kaan booji'e. Maal jedha beektaa dammaqaan amma ABO'n shanee xilaata Oromooti jedhu kuni lakki jarri qabsaa'ota Oromooti jechuu jammara. Isa dhumaa irratti marroo goota sabaa jechuu jammara bakka hayi marroo leencaa bara marroon jaa bakka. Jajjiire kaa yaada jijjiire marroodhaaf fooxaa qabatee fooxaa isaa qabatee fiigicha marroodhaaf ergamuudhaaf bar qophaa'ee jira jaan bakka si ergamuuf qophaa'ee baga dhufte welcome marrisha welcome akkanuma hojiin keessan kanuma nama dhufe martuu isin ergata sidii kale maaliif madaabaraa rabbiin isin irra kaa'e kana madaabaraa kanatu isin rakkise Profeesar Maraaraa Guddinaatu fite bar waa baay'ee irraa bilisa baafnee jedhe gararraa bilisa baasuu dadhabne jedhe podiyoo wama hundarraayyuu jedhe haqa dandeenyeen bilisa baafnee garama ishii kanarraa dadhabne jedhe garama ishii kana wama nyaattu kanaaf dadhabsiifte bakka dhugama jedhe bar nama umrii isaa guutuu bar siyaasa Itoophiyaa keessatti ilkaan mura ofirraa fixean Profeesar Maraaraa amma soo isaa ilkaan isaa laaltan ilkaan irra hin jiru Profeesar Maraaraa waggaa meeqa mootummaa shammoo jaha nyaachaa jira siritti ma dhugaa rabbi namni suni qucima godhee itti hime oppodiyoo waa hundarraa ifaanyee bilisa baafne qoonqoma isii tanarraa dadhabne jedhe homa nyaattu tana bakka homa nyaattu tana waan nyaattuti tolchinaan jarri assalaamu alaikum abbaa ofii waakkatti haadha ofii waakkatti hunda isaa qaba yaa baasti ammallee umriin isaa dheeratu Koloneel Gammachuu ayyaana waan jedhen dhageenye oppodiyoon abbaa isaa gabaa baasee gurgura sangaa isaa gabaa baasee gurgura haadha isaa gabaa baasee gurgura fira isaa gabaa baasee gurgura oppodiyoon isa kana jedhe dhugama jirtu lafa kaa'e har'a laalame Abiyyiin Ahmad dammaqatti gurgurate dammaqaa yookaan itinaal mokonnoni gurgurata yookaan ageenyoota shaagiritti gurgurata yookaan dargaachoo tsiggeetii gurgurata yookaan pirezidaanti Saalaaf Warqi Zawudeetii gurgurata hundi isaa tarama oppodiyoon ima gurguramti. Nama gurguramti garuu qabsaa'aa akkasii jiru sabboontota Oromooti bakka miidiyaa irratti as baatee nuti saba kanaaf jecha wareegama guddaa kafallee baay'ee saamne baay'ee ajjeefne kanaafuu shaneen achii dhufee akkana nu godhuu barbaada biyya keenya diiguu barbaada walaawaladhaa meeshaa keessan zayitii itti dibaa bakka jirtan maraa meeshaa keessan walaawaladhaa jedha Shimallis illee gadi ba'ee jarattiin dhufaa jirti yoo diinni dhiibee dhufe meeshaa kee walaawwali zayitii itti dibi hin danda'amu zayitii dibuun dhumate barri zayitii dibdanillee zayitii dibdanii amma zayitii fixattanii mire eessaa fuutanii dibdan zayitii meeshaa kana mara sinii qalee Shimallisii kiyya chaawu nagaatti ergamummaa jalaa si baasu kaanee irra garuu yoo rabbi jedhe inshaallah yeroo dhiyootti ergama namaa jalaa si baafna qabatamatti bilisummaa si argisiifna bilisummaa jechuun maal akka ta'e dhandhamuu qabdan oppodiyoo si waa'ee bilisummaan beeytan dhugaa siif hima oppodiyoo kanaaf bilisummaa dhandhamtanii bilisummaan maal akka ta'e arguun dirqama keessanii jechuudha kanaaf har'a aybaatanii OBN dhaan haa ta'uu miidiyaa faanaadhaan haa ta'uu shanee jettanii dubbachuu mooralii hin qabdan maaliif Oromoo garaan isaa marti imimmaani Oromoo ijji isaa marti hin bootti Oromoo onneen isaa marti hin bootti sababii maaliif bootti Hacaaluu ajjeeftan sababii maaliif bootti Daadhii Galaan ajjeeftan sababii maaliif bootti Jawaar Muhammad hiitan sababii maaliif bootti Daawud Ibsaa ukkaamsitan sababii maaliif bootti Baqqalaa Garbaa hiitan sababii maaliif bootti Koloneel Gammachuu ayyaana Jaal Abdii Raggaasaa Hamzaa Booranaa Shamsaddiin Xahaa hayyaa salaam laakka'ee fixa waan isin dhugootan laakkaa'eetumaan fixa kanaaf jaran
ijji Oromoo imimmaan onneen Oromoo imimmaan nu sobuu hin dandeessu podiyoo sakandii takkaaf Oromoon osoo isin rabbi kararraa kaase guyyaarraa ililfatee ilililililil jedhee bakka jiru gadi yaatee dubartiin siinqee qabattee ulee isii qabattee ililchiti. Oppodiyoo rabbi yoo nurraa kaase kanaaf waa'ee shanee nutti himuu mooraliin qabdan siin jechuu kiyya. Hayyoota kumaatamaa mana hidhaatitti ol guurtanii akka nama gabareen qamadii isaa mana ol galchitanii ilmaan Oromoo kumaatamaa mana hidhaatitti ol naqxanii mana hidhaa hunda yoo dhaqan afaan Oromoo dubbata ati anu qabsaayaa Oromooti jaa bakka. Ani qabsaayaa Oromooti shaneeyyuu nutu biyyatti galchee hinjifannoo kennaan biyya galanii jaa minxaafii adii diimaa afnee galchine. Nuu miti namni ijoollee Oromooti namni wareegama kafalee agaazii dura dhaabatee waraana Tigree dura lubbuu isaa wareegee gaafa isin Mallas Zeenaawii luka dhiitan. Nu mararte mallee nu mararte mallee nu mararte. Namni Mallasiif jecha booyaa jedhee nu dhiitaa ture isinii miti jiran. Yaa Shimallis Abdiisaa yaa Abiy Ahmad. Mallasii boottu malee jettanii namni isin osoo dhiittan dubartii miila caccabsitan mara beeyna bar. Oppodiyoo har'a nama of gootee jabaa of gootee haasoftu tana Mallas Zeenaawiin gaafa du'e Mallasii attamiin boonne jedhanii os seenanii inkitkit godhanii intala takka dubartii wayii akkatti gadi haxaayee akkuma abbaan lataa jedhe san ila akkatti gadi cuunfee intalo caccabsee achuma darbe. Maaliif beeta? Mallasii maan boonneedha. Har'a maal jedhan? Juntaa maqalee dhiibee yoo dhufe meeshaa kee walaa walii zayitii itti dibii qophaayya. Kaleessa garuu namni Mallasii sirbuu qabda jedhee Oromoo Mallas du'utti gammachuu qabdu maaliif itti gammadda jedhee namni Oromoo ajjeesaa ture Oppodiyoo miti. Seenaa san yaadattanii hin dagattanii amma sammaraa dagattanii. Akkasii mi jiran hojiin keessan kanuma kanaaf isin bitamtoota abbaa dhufe isin ergata waan isin hin jennuuf ragaa waliin. Isin Mallasii maan booyinaa jedhee warra nutumaa ture. Mallas Zeenaawiif imimmaan maa buufuu dhabdan jettanii dubartii caccabsaa turtantu jira. Dargaggeessa Oromoo kumaatamaan lafarraa dhabamsiiftantu jira. Har'a ammoo isin qabsaayaa taatanii shaneen xilaata Oromooti. Juntaa walii mallatteessee jira. Yaa salaam yaa qabsooftota yaa Oppodiyoo. Yoom nama taatanii beektan isin taarikuma keessatti ergamuu malee. Isin foon harreeti Oppodiyoon foon harree yoo siree irra kaan gangalatee daaraa keessa booji'an isin akkasii bar. Isin ol fuunee soofaa gubbarra isin kennee muummicha ministeeraa ta'a. Biyya kana hoogganaa biyya kana ceesisaa Oromoo ofitti qaba akka Oromootiif kabajaa jiraadhaa isin hin jennaan laa hin barbaannu nu ergamuu baranne duudi nu hoysisa harree malaaxaadha isin. Oppodiyoon harree malaaxa harree duudi kun malaaxa beektanii cirri jedhan simbira takka jira beeta. Harree kana dhuftee ceekuu isii kanarra qawu goote hin malaaxessiti. Harreen malaaxaan fiidee daarama gangalatti. Maaliif malaaxaa kana hoysisa ka? Oppodiyoo jechuun ashkara akkasiiti. Harree malaaxaa. Hojii Oppodiyoo akkanatti qulqulleessinee tasgabbiidha yoo isinitti himne Oppodiyoo jechuun harree malaaxaadha. Hin hoysisa ceekuun isii maaliif gabrummaa baratte ka? Ba'aa baratte harreen ba'aa irraa lafa kennaan hin hoysisa jizmiin bakka narratti deebisaa itti akkasitti dachaatanii jirtan. Amma garuu ka isin ergatu wayyaanee miti amma booda. Yoo rabbi jedhe shanema jettan tanaa miila dhiixanii ankabaakabdanii fooxaa fiddanii fi yoo inni shaaworii seene fooxaa karraan dhaabattanii kun bishaan qiccanii kun laga buutanii bishaan waraabaa kun nyaata qopheessaa kun xibsii hojjechaa hojiin keessan amma shanema san kaddamuudha amma booda. Shanema tuffatan san kaddamuu jirta yoo rabbi jedhe dhufaa jirti. Iskite Finfinnee qabachuudhaaf deema Oromoon. Shanee jechuun ammoo akka an beekutti Oromoodha. Oromoo qulqulluu saba kanaaf jecha wareegamtu. Oromoo qulqulluu saba kanaaf jecha lubbuu fi qabalte lubbuu isii qaalii qabsiiftee qabsaayaa jirtudha. Kanaaf yoo rabbi jedhe Oppodiyoo ergachuudhaaf qophoodha. Shaneen ashkara ta'uudhaaf isinis qopheessa. Keessatti isin ergachuudhaaf qophoodha. Maaliif haga yoom wayyaaneen isin ergatti? Haga yoom yookaan amaarri isin ergata? Yoom isin erganne nu Oromoon isin ergachuu qabna. Oppodiyoon eega ashkara taatan ergatamuu qabdan nuuf ergamuu qabdan. Kanaaf bilaashuman xaarina waa'ee shanee kaleessa ifaajjanii dadhabdan. Shanee jettanii walii mallatteessan jettanii dhiistanii rakkoo kennaa miti. Aangoo dammaqatti kennitan yoo dandeessan irraa fuudhuu. Yoo isin dadhabdan ammoo nutu irraa fuudha dhufeela irraa fuudhuu deemaa jirra. Yoo dandeessan aangoo Oromoon isin kenne Oromoo deebisa. Tanuma gaafiin isin gaafannu aangoo kaleessa Oromoon ifaajee lafee isaa itti cabsee isin kenne Hacaaluu Hundeessaa ajjeeftanii dabarsitanii aangoo Amaaratti kennuun akka isin nama namaa gadii taatan akka isin ummata salphataa taatan kuni qofti gahaa miti. Isinii galee
yaa subhaanallah gahaa miti kun fuutaniitiin aangoo Oromoo dhiiga isaatiin lafee isaatti cabsee ilmaan Oromooti jedhee Abiyyitti kenne fuutanii Amaara kennitan. Kanaaf yoo dandeessan aangoo kaleessa isin kennine nu deebisuu yoo dadhabdan ammoo karaa nu jalaa goruu miidiyaa keessaniin uummata Oromoo burjaajessuu qotee bulaa irraa sangaa guuruu qotee bulaa irraa sa'a guuruu qotee bulaa isa dhumaa irratti lukku qotee bulaa kenna zaraftanii mi oppodiyoosi lukkullee nutti nafne bar qabeenya Oromoon qabu saamtanii isa dhumaa irratti lukku 42 walitti qabneetta maqa lukku 42 yaa subhaanallah deeggarsa raayyaa ittisa biyyaatiif lukku 42 qacam maali jedhana kun marti kanaaf jecha imbaasiin Ameerikaa cufamuu qaba imbaasiin Ameerikaa cufamuu qaba imbaasiin Ingiliz cufamuu qaba ambaasaadaronni biyya maraatu as keessaa yaa'uu qabu lukku qotee bulaa kennarraa lukku fudhachuudhaaf ambaasaaddarri biyya sanii biyya san keessaa bayaa jira kanaaf dippiloomaasii hunda caccabsitanii biyya san daaraa gootanii lukku qotee bulaa saamtanii lukku midhaan itti bitee abbaan isii qamadii nyaachisee lukkuu isaa waa mara itti kennee horsiisee akka isiin nyaattee dhuydu godhee bishaan buusee fi lukkuu isaa xaaree inni lukkuu isaa horsiise haaluma salphaa dhufe indaaqqoo haganaa arjoomee jedha gadi bahee OBN irra taa'ee laalamee waan OBN kun gabaasu bar nama garrabaa bar wallaahi podiyoon kun mata ajaa'iba mee OBN kana yeroo takka himata kalaala diraamaa isaa godina akkanaa keessaa lukkuu 42 arjooman raayyaa ittisa biyyaatiif jaabaqa yookaan ammoo ajandaan isaanii oo shaneef junta baqa shaneef juntaan biyya keenya diiguu dhufe biyyoonni guddatan biyya keenya diiguu dhufe jaan biyyoonni guddatan eessa beetu Awuroopaaf Ameerikaaf hin taani bar garuu ka isaanii lolaa jiru Awuroopaaf Ameerikaa miti bar waraanuma adda bilisummaa Oromootii fi waraanuma Tigraay sabaaf sablammoota biraati isaan kanaan maal jedhan biyyoota badhaadhaan jedhanii adawaa lolaa jirra jedhanii yar akka jedhanii bar adawaa lolaa jirraa jedhan adawaa isaanii kan beeknu kaleessa adawaa jechuun Itoophiyaaf Itoophiyaa wal lolte adawaa ta'een beeku takka Itoophiyaaf Itoophiyaa wal lolte lola keessoo jedhama malee lola adawaa jechuun danda'amu isaan garuu maal jedhan beektu adawaa taarika lammaffaa dalagaa jirraa jedhan taarika lammaffaa eenyu lolaa jirtan mee yoo taarika lammaffaa dalaguu barbaadan Suudaanii deemaa lola Suudaaniin kiiloomeetira 800 dachii Itoophiyaa fudhattee saliixa irraa birrii akkana godhaarti طيب adawaa maan taane Suudaaniin loltanii Tigraay loluun Oromoo shanee jedhanii ajjeesuun adawaa naman godhu bar Tigraayin sanyii duguuguun Oromoo ati shaneedha hafuura shaneetu si keessaa dhaya alaabaa shanee qabatteettanii Oromoo ajjeesuun adawaa isin godhuu hin danda'u taarika keessatti illee galmaa'uu hin dandeessan abaddan warri kaleessa taarika keessa galmaa'e warra akkamii beeytu warra Itaalii dura dhaabatee biyya alaa irraa dhuftee Itoophiyaa weeraree ofirraa deebise santu adawaa jedhama malee Tigraayin ajjeeftee Oromoo ajjeeftee adawaa ta'uu hin dandeessu. Kuni lola keessoo biyyattiitti geggeeffame lola mariidhaan xumuramu lola tasgabbiidhaan xumuramu malee adawaa jechuu hin dandeessu osuma hinjifatteeyyuu adawaa hinjifadhe jechuu hin dandeessu. Kuni taarika namni akkasii sii galmeessu hin jiru. Tigraay yoo har'a dhufee Finfinnee qabate adawaa galmeesse no. Biltsiginnama injifatee jedhama malee adawaa galmeesse wanni jedhu takka illee hin jiru. Adawaa jechuun biyya biraati bakka. Kolonii biyya biraa irraa dhufee nama si koloneeffatu. Biyya ufiitii dhufee humnaan biyya keessa seenee nama si cabsuu barbaadu sani malee Tigraay Itoophiyaa Oromoon Itoophiyaa sabaaf sablammoonni Itoophiyaa biltsiginnaan Itoophiyaa kanaafuu kolonii minaamina wanni jedhu hin jiru. Kijiba ittiin uummata burjaajessitan kana dhaabutu sinirra jira. Kanaaf Abiyyiin kutee jira. Oppodiyoon harka kennadha dafaatiin bakka jirtan mara maqaa keessan galmeessa warri dhiifama gaafattan dafa hunda Oromoo biratti miidiyaa Oromoo irratti daddafaa ceephoo buufadha marrootti dawwala asii miidiyaa Oromoo hunda irratti dawwala yaada keessan dhiyeessaa waraqa irratti galmeeffadha maqaa keessan ceephoo buufannee jirra tarte Oromoo har'arraa kaafnee isinitti uf kenninee jirra jedha hatattamatti aangoo irraa ka'a warra akka taayee danda'a gurra isaa qaba seera dhiyeessaa Alamuu Simee seera dhiyeessaa Awwaluu Abdii seera dhiyeessaa Adaanech Abeebee seeratti dhiyeessaa ummata kaan miskiina ummanni Oromoo laalee yoo barbaade dhiifama isinii godha yoo barbaade isin adabuu danda'a. Kanaafi adda durummaadhaan namoota amma maqaa isinii dha'e kana seeratti dhiyeessa. Nagaa ta'uu yoo barbaadan oppodiyoon taayee Alamuu Simee Awwaluu Abdii Adaanech Abeebee jarri kun warra adda durummaadhaan
dhiiga ilmaan hiyyeessaatiin ashoofaa turan keessaa isaan tokkodha. Kanaaf adabbiin isaanii adabuu qabanii seeratti dhiyaachuu qaban jedhee yaada. Kanaaf Abiyyiin kutee jira. Oromoo amma maal haa goonu jechuu barbaanneeti. Wanni kana mara isin haasa'eef propagaandaa oppodiyoon ooftu haaluma kanatti halkaa laamshe sinaa jechuudha. Fonqolchi mootummaa Abiyyi irratti raawwate akkuma itti fufetti jira. Abiyyiin aangoo gadhiise amaarri biyya fudhatee jira. Garuu biyya bulchuu hin danda'u. Akkuma kaleessa isinitti himne jechuudha. Kaleessa illee maqaadhaaf Abiyyiin achi jira malee biyya hoogganaa akka ture isaanuma ture. Amma guutumattuu aangoo guutuu dabarsee fi kennee fi jira. Warri biltsiginnaa baga salphattan isiniin jenna ijoolleen Abiyyi deeggaraa baatan. Kanatti aansee amma Oromoon maal godhuudha qaba. Yoo akkam goone akka deebineetiniin gabrummaan tun nutti dhufne akka amma boodan sobamne godhuu dandeenya ka jedhuuf mariin tokkoffaa murteessaadha. Hayyoota Oromoo dhaga'uun murteessaadha. Qeerroon biyya keessa jirtan miidiyaa Oromoo kallattii isinii kaa'uu dhaga'uun murteessaadha. Ajajoota waraanaa biyya keessa jiran waraana adda bilisummaa Oromoo kaabaan jiru, kibbaan jiru, bahaan jiru, dhiyaan jiru ajajni isaan kallattii isii kaa'an hojiitti hiikuun dirqama keeti. Hayyuu Oromoo biyya alaa jiru miidiyaa isaa dhageeffattee hojiitti hiikuun dirqama keeti. Yoo kana ta'e qofa Oromiyaa baraaruu dandeessa. Saniin gara kaanitti aganyoota shaageer xiffiidhaan osi xaffa'u asii osi xalafu achii gasi xalafu hin ayyamu Oromoon. Isin gayaa kakaleessa Abiyyiin ilma Oromooti jedhee kaan asitti qoodee, kaan asi qoodee, kaan achi muree, kaan as muree, kaan ol baasee, kaan gabbuusee, kutaan addanu dha'ee, gandaan addanu dha'ee, amantiin addanu dha'ee itti milkaa'uu dadhabe. Itti milkaa'uu dadhabe. Amma wanni isinirraa eeggamu akkam goonee Oromiyaa walabaa gadi dhaabna. Akkam goonee Oromiyaa ta'e eeggannaa irratti dalaguun nurra jira. Hanqasii kana itti hojiitti hiika. Tokko hayyuu Oromoo kamuyyuu hin tuffatin. Isatu si baasa waan ta'eef. Dhageeffadhu jala deemi. Ana mataa kiyya na dhageeffachuu sirra jira. Waan ana amma jedhu kana hojiitti hiikuu sirra jira. Yoo akkas taate Jawaaris Oromiyaas baraaruu dandeessa. Jawaar baraaramuu jechuun Oromiyaan baraaramuudha bar. Oromiyaan baraaramuu jechuun Jawaar baraaramuudha bar. Ati yoo har'allee xilaanni biraa dhufee biyya keetti irratti hin gabroomsin Jawaaris baraarte Oromiyaas baraarte jedhamta. Yoo osoo maate akkana harka marattee deemtu Tigreen maqalee kaaftee Abiy Ahmad Dabra Biraan seensiftee Walqaayii seensiftee Laallibalaa seensiftee Waldaa seensiftee Dasee seensiftee Kombolcha seensiftee achi keessaan baatee seensiftee Axaayyee seensiftee Shawaa Roobit seensiftee Dabra Sinaa seensiftee Dabra Biraan seensiftee asiin Shawaa kaabaa achiin Finfinneetti calawu itti jarri gootu callistee akkanuma bateette. Yaa salaam inuma qabsoofte kakaaf akkasi inuma qabsoofte haga jarri namicha kana si dhiibdee Finfinnee dhayitee maasaraa ofii os seentee teessoo isii irra qoc haga jarri gajjettutti imataa eegate Oromoo. Injiru wanni akkasii ka'uu si barbaachisa amma gizeen kee geettee jirti. Abiyyiin kute ummanni Amaaraa Tigraayitti harka kennate. Aganyoota shaageer Oromoo taphachuudhaaf deeman ilma abbaa gadaati. Tamasgeen Xurunee an ilma abbaa gadaati. Yaa Oromooti yamartuu si gowwoomsa. Kunis an dhufee ilma abbaa gadaati jedha. Dammaqaan ilma abbaa gadaa ta'a. Aganyoota shaageer anis ilma abbaa gadaati. Jaluma yaate ijoolleen miskiin shol ilma abbaa gadaa aganyoota shaageer. Akkana kaawjiin keessan bakka aganyoota shaagerillee ilma abbaa gadaati ka. Tamasgeen Xurunee ilma abbaa gadaa jala yaasin. Kan isinitti himnu dhageettan dammaqaan ilma abbaa gadaati jala shul jedha. Kaleessa kanaaf jecha Abiyyi Ahmadiif jecha dhagaan darbaa turtan. Har'a inni achi sokke maal barbaaddarree har'a? Har'a maan nurraa barbaaddanii koomantiin taane nu barreessitan. Sa'atii kanatti maal barbaaddamee hammati? Oromummaa keessantu Oromummaa sobaati jechuudha. Oromoo qulqulluu akka isin hin ta'in akka isin kaleessallee Abiyyiin Oromoo ta'uudhaaf hin daggariin akka dhiini keessan rakkoo qabu ifa ofitti bayaa jirtan jechuudha. Oromoo naxaa osoo taatanii wayitti har'a Abiyyiin aangoo uummata Amaaraatii dabarsee kenne kana silaa namni dura dhaabbachuu qabu isin ture uummanni Oromoo. Oromoo raftellee biraan gayaa waan kana sheer godha warri rafellee ganama akka irribaa ol ka'een dubbii oo'itu quccettee gurruma isaa keessa akka buutu naa godha. Isinii galee kanaaf jarana gizeen Oromoon oppodiyoo ergatu gahee jiraam. Gizee shaneen oppodiyoo talaalaakii godhee talaalaakii beektu ergamtu. Gizee shaneen oppodiyoon ergatu gahee jira. Shaneen Oromoodha ka. Oppodiyoon amma nu ergamuu qabdi. Jarri amma kute amma booda Amaarri isin ergatu Tigreelleen hin ergatu. Nutu ergachuudha qaba waraana adda bilisummaa Oromoo. Qabsaa'ota Oromootu ergachuu qaba oppodiyoo. Isaan ergamuuf qophaayan ergachuun nurra jira. Waa'ee sabaan beekan waa'ee kaaniin beekan garana fiiguu garas fiiguu. Kanaafuu Oromoon maal gochuu qaba? Ka'i bakka jirtu mara uf qopheessi hayyuu kee eeggadhu dachii ta'e eeggadhu Oromiyaa eeggadhu.
Abiyyiin Ahmad kute chaw. Isini makijiba jedha aga gaafa qabatama ta'eetitti wanni marti dhumatee Tigreen dhuftee maasaraa seentee yookaan marroon dhufee 4 kiiloo seenutti sobuma jedha. Sobuma jedha. Isin jiran ijoolleen biltiginnaa kuni maal inni mee natti maam. Kana beeytanii kana amma hin beeytu ijoolleen biltiginnaa maal akka ta'e hin beeytu. Kana amma jarri wanni iseetii bar tuffaa yookaan saambusaa jedhan san waan nyaatamu fa'a ambaashaa waan akkasiisan se'an. Kana ijoollee akkanaa kana dandeennee hin qajeelchinu jiran itti dhiisuudha. Warri ammoo rabbiin jalqabuma sammuu keessan qulqulluu godhee isin uume rabbiin sammuu keessan isin qajeelchee oromummaa keessanii amantanii namummaa keessanii amantanii kaleessa saba kanaa qabsaa turtan yeroon ammaa yeroo wassaanyiidha. Hayyoota Oromoo jala deemaa miidiyaa Oromoo hordofaa karaa isinii kaayamu fulaa kamuu jala deemaa maaliif isiniin ja'a beeytanii? Uummanni Amaaraa naannoo Amaaraa hunda keessatti Tigraayitti harka kennate har'a magaalota akka warka Humaraa Saqoxaa fi Laallibalaatti faannoon Amaaraa waraana Tigraay irratti lola bantee Laallibalaa qabachuudhaaf daangaan cabsitee jechuudha. Warka Humaraa qabachuudhaaf Saqoxaa qabachuudhaaf achumatti amman suuraa godhanii siinqii jarri baattee deemtu osoo nyaatin siinqii isaanii duudarraa guuratanii meeshaa isaan baatanii deeman irraa guuratanii taan booji'anii tuun battantee garagarana fifiidee dheessite sutte. Wanti jiru kanuma isa dhumaati tunni namoo beeka. Waraanni kun ammoo asiin Finfinnee seenuudhaaf deema. Ta olii gad haftee kaleessa harcaatee haftee bifa amma isinitti mukanaan funaanamaa jirti jechuudha. Walii galatti haga Tigreen dhayxee 4 kiiloo seentee teettuun eegina Oromoo. Waraanni Shawaa kaabaa seene taanaan Oromoon qabsoo isaatti deebi'ee xiyyeeffannaa godhee hayyoota isaa eeggataa waraana adda bilisummaa Oromoo waliin qabsoo finiinse Finfinnee dura seenuun dirqama keessani. Kanarratti Oromoon kaaba jiru, kabba jiru, baha jiru, dhiha jiru irratti dalaguu qaba. Warra Finfinnee qofaa miti. Warra Finfinnee qofa jiruun qabsoo geggeessaa jechuun hin ta'u. Hunda isaa Oromoon hundi kanarratti dalaguu si barbaachisaa. Waraanni keenya Finfinnee seenuudha qabaa. Waraanni adda bilisummaa Oromoo illee ammoo sochiin keessan daran jabaachuudha qaba. Gara fuulduraatti tattaafachuu yaalaa jabaachaa jirtanii itti fufa. Itti fufa garuma duraatti dhiibadhaa callisa. Ima dhiibadhaa. Parsantii guddaa horisiin humna addaa Oromiyaa isinitti dabalamaa jira. Kantiibaan magaalaa garaagaraa harka kennatee harka garaa jalaatiin isin waliin hojjechaa jira. Uffata reenjarii waraanaa isinii fidaa jira. Kuni hojii guddaadha. Hundi isaanii hojii isaa bayaa jiran. Oromoo jechuun isa kana. Bravo. Jabaadhaa hojjedha. Kuni waan naa ta'e keessaa isa tokkodha. Kantiibaan magaalota irra jiru baadiyyaa ta'ee naannoo magaalota xixiqqoo akka Finfinnee waan hin ta'iniin hundi isaanii waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin hojjechaa jiran. Kun injifannoo. Hayyoota Oromoo biyya alaa jiran dhageeffachaa jiran. Injifannoo kana kacaala hin jiru. Kanaaf baay'ee namatti tola. Waan baay'ee nama gammachiisu keessaa inni tokko kana jechuudha. Lammaffaa irratti imbaasii Ameerikaa biyya san keessaa cufamaa jiru Abiyyiin biyya gara biraatitti oofaa akka jiru agarsiisa. Imbaasiin Ameerikaa cufamuu qaba ka jedhu hiriirri garaagaraa geggeeffamaa jira. Ka Ingiliizis cufamuu qaba jedhanii isa dhumaa irratti maal yaade Abiyyiin Ahmad? Hiriirri guyyaa har'aa imbaasii Ameerikaa dura geggeeffame hiriira sodaachisaa ture. Wanni akkasii suni beektanii dhiibbaa guddaa biyyarra fida. Dhiibbaa guddaa. Abiyyiin Ahmad Itoophiyaa tana inkitkit godhee biraa tare bar inkitkit haga har'aatitti namni tasgabbii biyya sanii uumuu danda'u takka illee hin jiru. Deebii kanaatiif ibsa har'a paartiin kafaa obaase Profeesar Mararaa Guddinaa jechuudha isinitti hima. Waan kanarratti jechuudha. Biyyi suni akka biyyaa taatee itti fufuudhaaf Itoophiyaa taatee itti fufuu yoo barbaadde hatattamaan oolanii osoo hin bulin waraanni kun dhaabbachuudha qaba. Lolli geggeeffamaa jiru hatattamaan dhaabbachuudha qaba. Geesh laafen mootummaan ce'umsaa kaayamuu qaba. Mootummaan ce'umsaa yoo ka hin kaayamne taate Itoophiyaa wanni jedhamtu jiraachuudhaaf hin teessu. Qabatamatti wanni amma argaa jirtan waan Suuriyaa mudate santu mudatuudhaaf deema. Maaliif kana jette waan jettan mootummaan Chaayinaa nuti ambaasii kennan cufnu dippiloomaasiin kennan akka itti fufee jira rakkoo wayiitu hin jiru Itoophiyaa keessaa jedheetiniin uummanni isaa akka achi keessaa hin baane ibsa kana baase mootummaan Chaayinaa. Ameerikaa waraana isii Jibuutii qopheeffattee jirti. Rakkoo wayii uummata isii ambaasaaddara Itoophiyaa keessa jiru nama tokkorra rakkoo yoo kagayu taate Ameerikaan tarkaanfii seentee nama isii baraaruudhaaf sochii waraanaa fayyadamuu dandeessi. Ingilizis akka har'a hiriirri geggeeffame saniin osoo fayyaalessi tokko achi utaalee ati Ameerikaadha jedhee lammii Ameerikaa tokko waa godhe rakkoo hammana hin jedhamne dhufaa jira. Biyya san keessa olaantummaan seeraa wanni jedhamu jiru.
biyyi waa'ee biyyummaa isii irraanfattee jirti. Hujii hin taane dalagaa jiranii akka nama taraan tokko yoo namatti aaree yookaan boksiidhaan si dha'uu yaadu hum akkasiisan murteesse na fakkaate mootummaan Itoophiyaa biyyaaf yaaduu qaba jedhana mootummaan biyyaaf yaaduu qaba. Har'aanii dhugaa rabbiititti baay'ee na shakkisiise. Imbaasii Ameerikaa duratti hiriira gaggeeffame ani waan jarattiin dhayxeetuma ambaasaadarota Ameerikaa waa gootu seeyyu ummanni achi beesuun jechuudha. Wanni akkasii yoo ta'e ammoo rakkoo cimaa dhufa. Kanaaf biyyi suni waan sodaachisaa keessa deemtee jirti an akka ilaalcha kootiititti indahum Abiyyiin Ahmad aangoo deebuu dhiisi Itoophiyaanuu akka Itoophiyaan maanuu jiraatti jedhaa jiran. Itoophiyaan maanuu jiraachuudhaaf deemti. Shakkii akkasii sanirra geennee jirra isin Abiyyiin aangoo itti fufsiisee biyya bulchaa osoo hin taane maaltu as deemaa jira waan jedhu hasabuun nama dhiba jechuudha. Kanarratti ammoo osoo ma fedhellee ta'e biyyi takka biyya Itoophiyaan biyya guddoodha jedhan akkamii guddate isa jedhamu sadarkaa kanatti gadi bu'ee imbaasii biyya tokko dura dhaqee namni ummanni gas baay'atu suni caccabsee itti seenee osoo nama tokko dhaye osoo nama takka dhayani nama Ameerikaa tokko osoo nama tokko nama Ingiliis dhayani yaa akii biyya Itoophiyaa tokkas dalage jedha addunyaan dhiibbaa gooti garuu biyyi suni miidhamuudhaaf deemti. Hiyyeessi Finfinnee keessa jiru namni miskiinni ka dalagatee nagaan jiraatu miidhamuudhaaf deema jechuudha. Adalaata jedhan san humna marti isaa achi dhufe humna biyya san irratti anatu cimaadha jedhee humna achi irratti ilaallachuu waan deemu natti fakkaata. Kanaaf jarana ummanni biyya san keessa jirtan keessattuu ummanni Oromoo Finfinnee keessa jirtan of eeggannoo cimaa godhaa qabsoo keessan ummata Oromootitti siqaa qabsaaya. Wanti har'a argee sun hiriirri har'aa sun ana baay'ee na rifachiise osoo akka har'a hiriirri sun gaggeeffameen dhagaa tokko darbatanii nam tokko dhayame sa'atii sanirra Ameerikaan tarkaanfii seenti. Gaafa tarkaanfii sun seename Chaayinaallee meeshaa fi qabattee Ingiliizillee asii Ruusiyaallee gaafa san Itoophiyaa irratti kaw marti isaan irratti anatu jabaan deemaa kana ka'een nu godhaara Abiy Ahmad. Namni gadi taa'ee mari'atee jiran akkam goona biyya tan akkami baraara jedhu hin jiru. Inde waraana biraa gabbazaa jira bara biyyiin jiran waraana adda bilisummaa Oromootii fi waraana Tigraay waraana sabaaf sablammii waraana raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiin lolu qofa osoo hin taane biyyummaan biraatu seenaa koottaa jechaa jira Abiyyiin. Wanni har'a hiriirri har'a geggeeffame kan of keessaa qaba. Sigalee kolonii hin barbaannu jechaa jiraniiru. Kolonii eenyutu sin koloneeffanna jeen waliin ajjeesinaa itti Ameerikaan. Waliin hidhina waliin ajjeesinaa gattaa mari'adha araara godha itti malee isin koloneeffannaa isin injira koloniin zabana kana keessa isaa dhufa silwaayyuu. Jaarraa 21 keessa jirra. Koloniin eessaa dhufee koloniin dhufa. Takka Ameerikaa waan akkasii yoon dubbatte jarana walirraa dhaabbadhaa. Biyya keessaniifis haalli itti deemaa jirtaniin ta'uu ka hiitan hiikaa. Lola godhaa jirtan dhaaba. Kun jechuun mootummaan addunyaa tokko uuma jechuu qabudha. Nu koloneeffachuu hin dandeessu. Itoophiyaan waggaa 100 wayii akkana jiraatte nuti harkaan kennannu sanbira kutee Abiyyiin maal jedhe Afrikaan na waliin dhaabadhaa jedhe. Lolli geggeeffamaa jiru lola gurraachaati. Afrikaan hundi na waliin qotta lola bannaa. Eenyu irratti lola banuu deeman? Waraana adda bilisummaa Oromootii fi Tigraay irratti. Isaan afaaniin addunyaan irratti deeme addunyaan waan takkan koone takkatti rasaasa takkan dhukaafne Abiyyiitti. Nam tokko Abiyyiidhaan waan jenne nam tokko ummata keenya ajjeesinii. Lammiin ati lolaan jirtu lammii Itoophiyaati. Atis Itoophiyaadha. Tigraayis Itoophiyaadha. Oromoon shanees Itoophiyaadha. Dhaabbadhu jettee kana si kadhatte yoo kun hin ta'uu Itoophiyaan ana qofa jette san tokko gorri keeti malee kanaaf uummanni keenya bifa kanaan osoo hubattanii gaariidha jedhee yaada. Kanarratti ammoo biyya san akka baraaramtuuf yeroo kamuyyuu yaada bilchaataa waan bareedaa ka dhiyeessu paartii KFO'ti. Profeesar Maraaraan Guddinaa ibsinni baase akka paartii KFO'titti jechuudha. Waan dansaa ture maal ka jedhuudha gara mariititti haa deemamu. Lolli haa dhaabbatu. Biyyi tun kana caalaa yoo itti deemtu taate tasgabbiin bu'uu hin danda'u. Waraana dhaabaa mariitti koottaa. Mootummaa ce'umsaa baatii 18f turu Itoophiyaa barbaachisaa. Achi booda taa'ee uummanni biyya sanii mari'atee eenyutu biyya kana ceesisuu danda'a sabaaf sablammiin maal ta'uu qaba ka jedhuurran mari'atee fuuldura deemutu bu'aa qaba malee bifa kanaa yoo dhaqee imbaasii biyya tokkoo bayyi as keessa ka'ii biyya keessaa bayyi jarana kun wallaalummaadha nu fokkisee nu diqqeessaa jiraallee. Hin godhu an osoo bakka Abiy Ahmad ta'e biyya feete yoo nagaa buusinaan jette yoo danda'e nagaa buusa yookaan dhaqee imbaasii biyya tokkoo biyya gannaa dhiisiin jehuun dippiloomaasii malee jiraachuu hin danda'u namichi kun. Lola kanas fixuu hin danda'u akka amma zarraaf jedhu kanaa miti amma iyyuu fiisaatii baqachaa jiraami. Ammumaa isaa kanatti baqate inni bakka inni jiru hin beeku nam tokko Abiy Ahmad dheessee bade dammaqaa fa'aatti kenne uummata Amaaraatitti aangoo kenne warra kaleessa rakkoo kana mara keessa sagalchetti kenne Oromoon tokko miskiinni Oromoon aangoo irra jira jedhee sadiif jecha naan rabsa in sobdanaan jedhaa waan ani itti munarraan fudhatu akkam goona duuba akkam goonee isin amansiifna yaa uummata keenya. Kanaaf wanti paartii KFO Profeesar Maraaraan jedhan
dhugaa rabbiititti waan biyya sanii bu'aa qabuudha. Lolli osoo dhaabbatee dansaa ture waliigalatti mootummaan ce'umsaa osoo dhaabbatee diqqoof yeroofis taatu halkan takkaafis taatu fooyyee qaba jedha. Garuu an biyya san gaafa isin furmaata argattu rabbumatu beeka. Wanti as deemaa jiru waan ulfaataadha. Wanni godhamaa jiru waan ulfaataadha. Kanaafi Oromoon yeroo kanatti of qopheessuu sirra jira. Hayyoota kee eeggachuu sirra jira. Qabsoo Oromoo itti dabalamtanii warra bosonaan lolaa jiruu fi warra alaa yaada isinii kennu dhageeffattanii hojii kun asumaan waamicha akka lama tokkootti akka ilma Oromoo tokkotti isinii dhageessa of hin dagatinaa. Yeroon kun yeroo wassaanyiidha. Informeeshii nagaa isin barbaachisaa. Guyyaa takka keessatti waa baay'ee arguuf deemna. Halkan takka keessatti waa baay'ee dhagahuudhaaf deemtan. Sa'aatii amma jiru kanatti dabra birhaan qabamte yoo dhageettan halkan san Finfinneen nagayaan buluu hin dandeessu jechuu kiyyala. Dabra birhaan edana qabamte yoo dhageessan Finfinneen halkan san nagayaan buluu hin dandeessu. Maaliif yoo jettan baay'ee dhiyoodha. Kiiloomeetira 130 jechuun baay'ee dhiyoodha. Kanarraa kaka'ee shakkii garagaraatu namatti uumama waan ta'eef biyya san irratti dhiibbaa fiduu danda'a. Kanaafi halkan takka waa hunda jijjiiruu dandeessi. Jijjiiramni kun akkasitti dhufuu danda'a jechuu kiyya. Halkan takkatti keessatti wanni hagana marti biyyi sun rakkattee wanni marti ulfaate kuni rabbii waa hunda jijjiiruu danda'a jechuu kiyya. Kanaaf Oromoon uf qopheessuu sirra jira. Akkuma 2018 osoo matakka ati quban qabne, osoo ati hin qophaayin, osoo ati mari'attee waliin galle, ammallee mootummaan ce'umsaa dhaabbatu. Oromoon eenyu bakka buufata, Tigraay eenyu bakka buufata jedhanii gaafa dhufan Tigraay qopheeffatee qaba. Oromoo ati hoo gaafa sana achi fiiguu, garana fiiguu, bitatti fiiguu, mirgatti fiiguu, ol utaaluu, gad utaaluu. Kanaafi ijoollee bosona jiran ta'ee, hayyuu Oromoo ala jiru ta'ee, haga warra hidhaa jiru hin ba'uttu Oromoo walitti siqee mari'atee fuula duratti deemee jijjiiramni kun yoo mootummaan ce'umsaa biyya saniif dhufuun isaa waan hin oolle yoo dhufe eenyu ta'uu qaba. Oppodiyoodhaa bootaan isii maaltu mala? Oppodiyoo keessaa dhufe ammas namni biraa mootummaa ce'umsaa ani liqambarii Oromoo ta'ee muudama jedhee dhufuu qaba. Kanarratti dalaguun nurra jira. Jijjiirama amma booda dhufuuf jechuun 2018 akkana nyaatamne irra. Lammaan Magarsaa hin dhufe muudama itti kennan ani mootii uummata kiyyaati jedhe isin gooftaa kiyya jedhe. Achirraan Abiyyiinoo lammaa jalaan harka jalaan asitti harka bobaa jalaan naqee aangoo naa dabarsii jeen dabarsee itti kenne. Abiyyiin filamee akka Oromiyaatitti lammaa itti aanaa godhanii Abiyyii dura ta'a godhanii filanii fidanii muummicha ministeeraa godhanii kaayan. Har'a ammoo wanni suni deebi'ee dhufuudhaaf deema. Abiyyiin edana wanni marti jijjiiramuu danda'a Oromoo. Kanaafi yoo qophaa'uu baattan marroo bosonaa lolu ta'ee ka Ameerikaa jirtu ta'ee ka Awustiraaliyaa jirtu ta'ee ka biyya keessa jirtu ta'ee oppodiyoon deebitee liqaman barii itti aanaa jettee wal muuddee yoo kanutti dhuftu taate ammallee gurguramte yoo kana balaaleeffachuu barbaadde marroonis hayyoota Oromoo dubbisee hayyoonni Oromootis jara kana dubbisanii qabsoon Oromoo kallattii kaayamte bifa kanaan itti deemnaa wanni akkana yoo nu argame ka jedhu falli barbaachisaadha. Qawweef siyaasaa wajjiin deemuudha qabdi. Sinii galaami qawweef siyaasni wajjiin deema. Sababiin isaa Tigraay akkuma loluu qabdu, akkuma jeneraala lolaa qabdu, hayyuullee qabdi, pirezidaantii qabdi. Dabratsiyoon jechuun ummata Tigraayiif namni biraa namni dhufee kaayamu hin jiru. Qophoo qaban jechuu kiyya. Nama aangoodhaaf fidatanis. Ajajaa waraanaa lolchiisaanis hin qaban. Jeneraal Sarqaanfaa 1000 jira. Ijoolleen jaraa jechuudha. Oromoo keessa loltuun marroodha. Lolchiisaan marroodha. Waraana adda bilisummaa Oromooti. Akka siyaasaatittis hayyuu 1000 qaba Oromoon. Garuu mataan keessa walitti dacha'uudha qabamu. Namni kamuyyuu ka siyaasaaf jecha wal jibbitu, ka rakkoo jecha wal jibbitu, ka aangoo barbaaddus an aangoo barbaadaa naa kennaa jedhi. Waan hayyuun tokko hojjatee dhufe sun hin taane an keessaa bahe hin jedhiin. Itti seeni an bakka kanan naan taane waan akkanaa naa dabala. Mindeeffamuu barbaada. Aangoo barbaada. Waliin faalleessinaa jiran. Ammallee jijjiiramni dhufaa waan jiruuf Oromoo gizee mara ofii wal cabsinanu. Har'allee ofii wal cabsine gara fuulduraattis wanni sun mudachuu qabu. Wal sirreessaa deemuun dirqama kenna. Wal dura dhaabachuu dhabuun. Har'a Oromoon miiliyoona 60 jiran. Aljala akka isin agartan kun Amaaraa miti kana arrabsu. Oromoon na arrabsa. Tigree miti kana arrabsu. Oromoon na arrabsa. Sabaaf sablammii biraatii miti. Oromoo afaan kiyya beektuu na arrabsa. Kuni maal agarsiisa? Akka nuti har'allee walii galuu dadhabne argisiisa jechuu kiyya. Kanaafi jijjiiramni kun halkan takkatti dhufuu waan danda'uuf sitti maan hin guddisu beeki. Halkan takka edana sa'aanas ta'u kanatti Itoophiyaa keessatti jijjiiramni dhufe mootummaa ce'umsaa kenna jedhe mootummaan Itoophiyaa ibsa baasee jecha tana yoo dhageettan gizee sammartuu mukarraan utaalee bu'ee anatu mootummaa Itoophiyaa ta'a akka Oromoo bakka bu'a abadan hin danda'amu. Suni fashaluu jedhama ammallee. Tana fashallaan ammuu kuttee Oromooti. Jijjiirama amma dhufe tana fashallaan nagaatti boqadhu.
Kanaafi amma jijjiiramni dhufu jijjiirama Oromoo qulqulluu ta'utu irra jira. Tokko ta'ullee nurra jira. Warreen arrabsitanis gattaa iflaali. Kana arrabsuu baattus gattaa xiinxalli. Ka Oromoo deeggartus gattaa xiinxalli. Ka Abiyyi deeggartus gattaa xiinxalli. Egereen Oromoo maal ta'a jedhi. Oppodiyoo keessa ka jirtus egereen Oromoo maal ta'a jedhi. Abbaa feete deeggari. Yaanni sirriin kamii ka jedhu uf gaafadhaa wal gaafadhaa gattaa Oromoo. Gizee mara wal arrabsuu wal dura dhaabbachuu. Kanaafi yoo profeesarri tokko dhufee yaada akkasii achi dhiyeessu tokko ammoo ansi waliin hin jiru je'anii biraa kuta. Achi booda miidiyaa akkasii sun irratti sun akkas jedha. Kuni ammoo nu miidha malee nu fayyadu waan ta'eef wallahi billahi Oromoo tiyya har'allee yoon akkana laalu baay'ee ulfaataa keessa jirta. Akka amma laaltan kanaa miti beeka. Edana jijjiiramni dhufee osoo dhagayanii nama biraatii miti. Kamaal galchuu isin har'an dubbatu jettaniin kun ani paartii kiyyatti deebi'ee ayibaasin jaa. Kamaal immaan galchuu. Kamaal galchuu amma dubbataa jira. Qaata bateemi. Osoo edana Itoophiyaa keessatti Oromoo nama barbaada jedhanii bakka si bu'uudhaaf dhufaa bara. Maaliifi wanni nu miidhe isa kana. Wanni Oromoo miidhe isa kana. Gaafa jijjiiramni kun dhufu marti isaa ka aangoo fudhatuu fi Oromoo hoogganuuf deemu isaa ban qabu. Gaafa ammoo rakkoon dhufe marti isaa godaddache. Gaafa jijjiiramni dhufe sitti as yaa'a. Oromoon har'a paartii meeqa qaba? Lama qofa qaba. Bara akka paartiititti. Kaafaa of abaa'uu qofa qaba. Oppodiyoon Oromoo bakka hin buutu. Biltsiginnaan jechuun jarri ka Amaaraati. Paartii lamaan har'a isin agartan kana edana jijjiiramni dhufe mootummaan Itoophiyaa mootummaa ce'umsaa barbaadaa biyyi kana caalaa hin dandeessu yoo jedhamee ibsi wayii mootummaa Itoophiyaa irraa kenname. Oromoon har'uma paartii 12 argata. Paartii 12. Tokkollee biyya sanii ijaare tokko achitti ijoollee 3 walitti qabe paartii gurmeessee dhufe tokkollee gama sanii nama 2-3 walitti qabee dhufe wal faallessuu wal dura dhaabbachuu gufuu walitti ta'uu. Wanni anamma isiniin jedhe tun hin dhufti arguuf teessan. Sun akka hin dhufneef ammoo yoo har'a itti qophooftan qofa. Sun akka isinitti hin dhufne yoo barbaaddan amma yoo ijaaramtan qofa. Paartii lamaan kanaan ala nu barbaachisu. Jeneraalota Oromoo qabna, lolchiiftuu qabna, marroofaa qabna. Gara siyaasaatiin ammoo paartii lamaan kana qabna. Ka Jaal Daawudiin hoogganamuu fi ka Profeesar Maraaraan hoogganamu. Kanarratti jabeessuu qabna. Poolisii Oromiyaallee kanatti as dabaluu qabna. Barsiisaa Oromoo kanatti dabaluu qabna. Barataa Oromoo kanatti dabaluu qabna. Profeesar Oromoo kanatti dabaluu. Gaafa akkasitti deemne Oromoo nama taane. Marroon loltuudha. Bakkuma Jeneraal Sarqaan fudhata malee achi bira taree biyya hoogganuudhaaf hin maraatu innis. Hojiin isaa loltuudha lolchiiftuudha. Yoo mara jabaatte jeneraala waliigalaati. Siigalee hayyuu isa barbaachisa nama siyaasaa isa barbaachisa. Kanaaf falli jiru maali? Paartii lamaan kana jabeessu ka biyya jiru jala hiriiru ka ala jiru as jala hiriiru jabaannee tokko taanee eenyu dhiyeeffannaa irratti haa talaynu. Allaqee dhumate sayyoon godhin. Achi as bayaa diimaan nagayoo paartii fidee dhufaa kamaal galchuu paartii fidee dhufaa sunis achi paartii fidee dhufaa gaafa kana Oromoon eenyuun filata. Atis qabsaayaa kenna jedhan saliinis qabsaayaa kenna jedhan garuu waggaa 3 kana keessatti nama ifaajaa ture kama isin ragaa qabatamaa beektan. Gaafa nageenni dhufe qabsaayaan hin baay'ata isiniin jaa isinitti himaan Oromoo keessatti takkatuu nageenni dhufa Oromoodhaan namni qabsaa'u baay'ate takkatuu qawween dhufa Oromoodhaan namni qabsaa'u nama lama dacha firii haga firii tanatti qubaan laakkooyta sun akka nutti hin deebineef jecha har'a waa mara kana keessa gadseenii isinitti haasa'e jechuudha. Kanaaf Oromoo tiyya qophaa'e yoo qophoofte marroonis hayyoota Oromoo siyaasaa ka hidhaa jiran ta'ee ka ala jiran ta'ee bakka kamuu ka jiranitti siqanii yaadaan keessaan mariin godhamee yaada furmaataa kaa'uu barbaachisa jiran. Mee Tigree isteeppii ittiin deemaa jirtu laalaa jiran. Shuuf waan qalbii ittiin jirtu bar Tigraay. Ammumaayyuu akka mootummaa tokkootitti of dandeettee deemaa jirti. Dachii haga amma deemtee kana laalame caasaa isaa ijaarrattee jabaachaatuma deemaa jirti duratti achi. Kanarraan bakka geetteetti damee isii gajjabeeffataa deemaa jirti. Kuni waan taphaati miti buqqisuu hin dandeessu jechuu kiyya gulana girri mo'itu osoo hin uuma jettee achi sochooftu girgiddaa ta'es yeroo dhaabata. Laallibalaa maaliif qabachuu dadhabe manni Amaaraa? Waaldayaa maaliif qabachuu dadhabe? Daseef Kombolcha dheengadda qabamte caasaa guutuu caasaa Tigraayitu bakka buufamee jira. Sochoosuu hin danda'an. Shawaroobitiin magaalaa takka keessaa akka jiruun bulchiinsa Tigraayitu bakka buufamee jira. Achi siqanii Dabrasinaallee akkasuma godhaa jiran. Dabrazeetillee gaafa qatar caasaa isaanii gadi dhaabaa Amaaruma kana keessa nama jaalatan bakka buufataatti deemaa jiran. Kuni maal agarsiisa? Jarri kun akkamitti isteeppii akka isaan beekan ulfaataa ta'aa deemaa jira jechuudha. Kanaaf Oromoon jaruma kanarraa ilaallee yoo barachuu dadhabne waan ulfaataan mudachuu deema. Kanaaf Abiyyi Ahmadirraa ragaa fudhadha. Tigree magaalaa takkatti isiin seente keessa baasuu dadhabe Abiyyi. Magaalaa takka akka jarri kun tarsiimoo itti deeman beekan. Kanaafi Tigreen fuuldura kee guluftee Finfinnee yoo seente
jara achi kaasee marroo achi fidaan hin danda'amu. Kanaaf yoo sanfala barbaanne Oromoon har'uma diriiree ka biyya keessa jirus ka biyya alaa jirus ka marroo waliin jirus qabsoo kenna finiinsine abbaa biyyummaa kenna goonfachuun dirqama kenna isiniin jechuu barbaadeeti. Kanaaf qophoo Oromoo qabuu fi qophoon Tigraay qabu waliin madaalu jechuu kiyya sa'aatima kanatti. Nuti wanni jedhaa jirru marroodhaan waraana leenjisii qabsoo itti fufiidha malee yoo jijjiiramni biyya sanitti xiqqoomesii dhufe akkamitti furmaata finnaa irratti gammaatti teennee mari'achaa jiru. Ishpeetaa isa jedhan san yeroo nutti araffadaa waan jiruuf kanatti nuu si'adha. Kanatti nuu daddafaa Oromoo. Maaliif? Yeroo warqiidha. Yeroo qabnu kanatti saamachuun nurra jira. Tigraay caasaa isaa ijaarrachaa gara fuulduraatti deemaa jira. Dippiloomaasii gahaa qaba addunyaa waliin. Awurooppaa wajji jira, Ameerikaa waliin jira. Biyya addunyaa hunda wajji dhaabata isaan. Keessatti ammoo biyya keessatti sabaaf sablammii akka isaan ijaaranii deemaa jiran kan argaa jirtan. Kanaaf nuti akka Oromootitti wanni isaan godhaa jiran waan bareeda. Isaanirraayyuu barumsa fudhannee marroollee magaalaa gahu keessatti caasaa isaa jiriirsaa. Fakkeenya magaalaa baay'ee bilisa baase. Magaalaa san keessa caasaa isaa diriirfataa fuuldura deemuu qaba. Yoo magaalaa san qabatee edanuma dhufee caasaan Abiyyii tokko achi kaseenu taate kun ilaali injifannoon jedhamu. Rakkoo guddaadha jechuu kiyya. Kanaaf Tigraay keessa magaalaa seente keessa haga meetira takkaaf duuba deebisuu dadhabe Abiyyii. Meetiruma takka isteeppii takkaaf duuba. Kana jechuun jarri kunarras kallattiidhaan Finfinnee seennaan sochoosuun ulfaataadha waan ta'eef Oromoo yoo kaanee dammayne barbaachisaadha. Abiyyiin Ahmad aangoo uummata Amaaraatitti kennee kutee jira. Hayyuun Oromoo walaa geennu isa dhumaa irratti yoo mara dubbiin itti jabaatte. Dabra Birhaan illee gaafa qabatamte yoo dubbachuu baate Abiyyiin gaafa waraanni kiiloomeetira 2-3 dhaqee dhufe mootummaa ce'umsaa biyya kanaaf kenna jechuun isaanii waan hin oolle. Gaafuma saniif qophoofnee jirra nu jedhan marroo lolaa jiruun alatti. Oromoon biyya alaa jirtan kuni akkami qophaayaa jirtan? Hayyuun biyya keessa jiru yaadni kee maal fakkaata? Akkami qophaayaa jirta? Hayyuun kee kun atirraa abdii qabdu hidhaa jira. Suniin hiikkamaa fi hiikkamuu waan biraati. Isaayyuu baafachuudhaaf ammoo tarsiimoo maalii lafa kaatee qaba Oromoon? Kama hidhaa jiru sanuu hiikkachuudhaaf. Xayyib isa hiikuu yoo dadhabe ka ala jiru saniin haga isa innuu hiikkamu furmaata akkamiitirra gahe Oromoon? Kana lafa jala finnee bilcheessinee akka gaafa Itoophiyaa keessatti jijjiiramni dhufe. Namni martuu dhufe an paartiin kiyya kana jedhee namni paartiin nutti hin baay'anneef har'a tokko taanee paartii lamaan kana camsinee Oromoodhaaf paartiin fayyadu isa kana jennee waraanni Oromoodhaaf fayyadu waraana adda bilisummaa Oromooti jennee poolisii Oromiyaa jara kanatti dabalataa hayyuu Oromiyaa biyya keessa jiru jara kanatti dabalataa paartii lamaan kana jabeessinee gaafa jijjiiramni dhufeef akka Oromoon kanarratti gad dhaabateetiin hin dalagu goonuu kun yaada dhuunfaa kootiiti. Yoo isinii ta'e fudhadhaa yoo isinii ta'uu baate ammoo an akkanumatti taa'ee isin laalala yoo rabbi lubbuu na kaa'e yoo jiraadha jechuudha. Wanni biraa wanni an godhu takka illee hin jiru. Sii galee tanuma yaadni kiyya garuu waan isin fayyadu jedhee fudhadhaan. Sii galee qunna garii jecha qabu kun Oromoodha waan fayyadullee paartiin kee har'a lama jira lamaan sunuu waan hin jirre fakkaattii har'a kafaa'oof abaa'oon garuu gaafa jijjiiramni har'a ibsi tokko bahe ibsi tokko bichaan mootummaan Itoophiyaa ibsa fuula takkatti bichaa mootummaa ce'umsaa na barbaachisa jedhee fuula takka bichaa yoo mootummaan Itoophiyaa barreesse Oromoon paartii 12 edan argata. 12 paartii 12 marti isaa si bulchuuf si gayya marti isaa bar. Kanaafu ayyamuun sirra jiru. Har'a xumuruu si barbaachisa sa'atii kanatti waa mara. Yoo san hin goone wallahi billahi Oromoo akka itti fi kennaa wal dura dhaabannee wal xalaafnee lafaa wal dhooynu natti mul'ataa jira. Bilchaadhaan bilchaannee wal bilcheessa dafa. Wal bilcheessa. Kanaaf bilchaachuu qabdaniin ergaa kiyya galatooma. Yaanni kiyya kana fakkaataa waan akkanatti har'a tasgabbiidhaan isin haasa'eef waan barbaachisaa ta'eef garuu yeroo mara akkanatti waan bareedduu akkanatti isinitti haasa'u yeroo tokko tokko isin harkaa achi dhahee as dhahee walitti isin harkaa laaqa har'a ammoo tasgabbiidhaan akka nama buna nama obaasuutitti isin obaasa jechuu kiyya. Gilikoosii isinitti hidheera gilikoosii nama hidhuu beektu gilikoosii isinii hidheera gilikoosii yeroo dhiinii nama keessaa jigu nama hidhan sanuma isinitti hidhe yoo fudhatte fudhachuu baannaan si ka paartii 100 ijaaree ani ebaluu waliin hiriiraa ati ebaluummaa akkas jettee sagaleen kiyya narraa citee sagalee kiyya achi kuttee miidiyaan sun affeeruu didee achiimmaaf sagaleen kiyya hafe sanit deebuu deemta ammas sun ammoo akka hin jiraanne godhu waa baay'ee dabar. Kanaaf maaliif keessa isin tuttu'ina beektanii madaa keessa ammaa tu'ina bakka kaleessa madaan keenya jiru tuttu'idheet bifa saniin fayyaa deemna. Waan tokko waan si mudaterraa barachuudha qabtaati. Badii kaleessa si mudaterraa yoo hin baranne ati nama ta'uu hin dandeessu. Kanaafi
marroonis loltuu waraana adda bilisummaa Oromootis paartii isin barbaachisa. Oromoon paartii baay'ee qaba. Paartii jiru kana jabeessuu qabdan. Fakkeenya Tigraay irraa fudhadhaa ajajoota waraanaa Jeneraal Sarqaan fa'atu jira. Dabratsiyooniin ammoo akka mootummaa tokkootitti qopheeffatanii uf duukaan deeman jechuu kiyya bakka maratti. Kanaaf marroon fala kaa'uu si barbaachisa. Akkuma kaleessa Oromoon hin bilisoomne yoo bilisoomne jettan kuruphee bosona bilisa baasette sanitti har'allee yaada furmaataa dhiyeessite paartilee siyaasaa Oromoo waliin akka yaada furmaataa hatattamaan keettu kallattii akka keettu asumaan siifis ergaan kiyya kanaa jechuudha. Kan itti jirtu ammoo qabsoo kee itti fufii si faana jirra. Tanallee fala tokko akka keettu amma dubbiin isa dhumaarra waan jirtuuf tunis barbaachiftuudha jechuu kiyya. Gaafuma wanni tokko dhufe ofii kennaa osoo achi wal xalafnu numa jala garagalanii kun asiin fuula walitti guuree walitti aaree kalas ane baluu waliin hojjedhaa deemaa isin akkas taatan jennee wal daddarburra har'a wal bilcheessineetiniin qophoof nu waamaraafuu jechuu kiyya. Kanaaf Oromootii galatooma fayyaa naa ta'a. YouTube illee laalladhaa dhaqaa liinkii asirra jiru kana gadi seenaa. YouTube kennallee maatii godhadhaa. Chumaanuu gara YouTube ittiin ergaa babbareeda isinii dabarsaa jira. Sanillee akka hordoftan asumaan isin dhageessisa. Kanaaf Oromoon wallahi yeroo kam caalaa qophaa'uu qabdanii yeroo kam caalaayyuu qophoodhaan jiraachuu qabdan jedhee yaada. Baay'ee waan cimatu as deemaa jira. Kanaaf jarana bara baraan nuti namuma falmuu akka hin taane adara. Bara baraan hiriiruma ba'uu, bara baraan daawon jechuu, bara baraan mastigoo jechuu, kennaan mastigoo jechaa turre bara. Namicha kaleessa ofii kennaaf unee aangootti kennine mastigoo jenneeni dadhabne. Har'a inni ammoo ofuma isaati mastigoof godhee jechuu. Dammaqatti kenne mastigoo naan jettanii ankutee jira. Tamasgeen xuruneefaa waliin fataa jedhaa nuun jee tareen. Kanaaf jarana. Amma kanuma isiniin jenna. Halkan deemeera sa'aatiin halkan qixxeera bar. Hamma akka taa'e isinii lafti bari'aa jirti. Akkasii fayyaa ta'a galatooma. Injifannoon kun uummata Oromootii yaada bilchaataa kana marti keessanii hirribarraa wayita ol kaatan akka dhageeffatan abdii qaba warri viidiyoo kanan dhagayin. Nagaan naa jiraadha. Halkan gaarii isiniin jenna.